balleessitee yoo callistu immoo bareedaa miti. Guddaan Rabbi qofa waan ta'eef ilma namaa ta'e kadhalate hundi waan balleessa. Gootni waan balleessu hin jeeniin balleessa. Hundi waan balleessa. Gaafa balleesse immoo balleessitee jirta as bira sirrii hin jirtu. Sirreeffadhu. Kuni sirrii miti. Wanti godhu jirtu sirrii miti. Sirraa hin eeggamu. Wanti kun gaarii miti jettee yoo hinte immoo bareeda. Yoo immoo goota keenya jabaa keenya irratti kutti itti muddi namni yoo itti immoo dhugaadha excellent of course yoo itti keessa kuta ilmi namaa. Nama biraan isaanuu keessan kuta nama maakii teenya jabduu teenya nama gisee tani na saqqaltan kheen saqqalamaa jechuudha. Gisee ol saqqalame immoo na jalaa huttan isin. Sammoota koobatti lafatti qofaa jechuudha. Akkas ta'aa jira amma namni miidiyaa kun. Namni miidiyaa kun irra guddaan akkas ta'aa jira. Harkanii rukutanii harukutameef sun immoo hin fiigaa. Harukutee sun immoo jala hin jiru gissan jechuudha. Warri miidiyaa kun irra guddaan akkas ta'aa jirta. Harukutee fagoo dhaabbatee ilaala. Harukutameef immoo waa balleessaa jira jechuudha. Rukutaa fi waa balleessaa jirtu dubbiin baddi amma. Kagoobas bareeda jirta. Dhugaa jirta. Warra jawututu miidiyaa balleessaa jira. Warra hunda caala isaani warra gisee nam tokko dubbatti aboo atiin kun nu qobalchiisaa jirta. Waan gaarii godhaa jirta. Jaanii hochiisan. Kunis ni dhufa. Ganda namaa arrabsa gaarii jirta. Hochiisan. Kanaatutu miidiyaa balleessaa jira. Kanaafuu yaa uummata koo namni tokko gaafa waa haasee waan gaarii saasa'u bada saasa'u irra dhaabbadhaati babal'isaati ibsa. Wanti sun akkanaan ta'u kun kanaa miti kun akkanaa miti jaa dubbadha malee jecha dhugaa jirta jettuun haasawa dhugaatis ta'e sobas ta'e jecha dhugaa jirta jettanii bira kuttan kun waa hedduu balleessaa jira miidiyaa kana gubbaa. Osoo beekumsa hin qabaatiin nuti jechuun nuti osoo beekumsa hin qabaatiin akka beekumsa nuti qabnu nu godhaa jirti jechi dhugaa jetteettu kun jechuudha. Jechi dhugaa jettu tuni akkas nu godhaa jirti. Yuunivarsiitii nu naqaa jirti. Kutaa 3-4tti dhiisnee 10tti 6tti dhiisnee 7-8tti dhiisnee dhugaa jetta gizeetten waan eebbifamnee baanifaa nu fakkeessaa jirti. Sanitti waa balleessaa jirra miidiyaa kana gubbarraa jechuudha. Deeggartoota bira rakkoon jira amma. Okay? Rakkoon jiru deeggartoota bira. Fooloorsii bira jira. Uummata fooloo nama godhu warra taabtaab nama godhu warra nama jajjabeessu kana bira jirti rakkoon. Malee nama biraa miti. Waan sirriin taane hunda jala yoo adeemtan ta'e hin banna wal qabannee jechuudha. Isin warra koomantiif hin dubbataa jiran nama biraatti dubbataa hin jiru bara. Isin amma warra teessanii waa barreessaa jirtaniif dubbataa jiru. Annama maqaa namaa ayyaamni maal hin jiru isin kan hin dubbachaa jiru. Waatola. Waan ta'u waan sii ta'u jala waan irraa faayidaa qabdu jala deemi malee warra waan faayidaa hin qabne jala deemtee harka dhooytee jalaa deemte jechuudha. Gissan immoo miidiyaa kana irratti waa hedduutu hubata. Namni bikka oolu baruu qaba. Maal akka dhaggeeffatu qaba. Maal akka sappoortu godhu qaba. Maal akka hordofuu qabu baruu qaba. Namni waa hunda jala fiiguun qabdani bara. Waa hunda jala yoo deemtan waa bada jechuudha miidiyaa kana gubbaa. Annaa wanti dhaan jechuu barbaadu gabaabumatti lola mushaayidal kiraam kana keessa seenuun barbaadanii wanti dhaan jechuu barbaadu kun nagayaanni akka buhuuf warri koomantii barreessitan nageenya buusuu hin dandeessan ustanii bikka deemtanitti dhugaa jettanii walitti uummata walitti naqinaa tasgabbaa warri koomantii kun amma sirrii jirtan ayitaan sirriin jiru amma sirrii yoomiin jirame sirrii jirtanaan hin jeen jala teessee yoo sirrii jirtan ayitaan haasawan dhaabu ittiin kutaa. Yuunivarsiitii na seenisa amma sirrii jirta jaa. Sirrii minaaman hin barreessin usi dhaggeeffadhu. Amma si himaan jiru. Isi yooma sirrii jirta dhugaa jirta jecha jau barreessuu baattanii isin dhukkubaa bakka teessanii dhaggeeffachuu hin dandeessanii. Usaa taa dhaggeeffadha namni gisiisan laal. Maalisa uummanni maaliif sirrii jirta naan hin jenne jeeti namni kun duuba deebi'ee dubbii jijjiiree jechuudha. Sirrii yoo itti immoo bakka ana malee sirriin hin jiru arra dhodhooseen baballeessa waan hunda akkasii bara. Sirrii jirta naan jala taa'ee. Kadir inuu baballeessa uummata kana.
sirrii hin jirtu. Yeah, excellent. You are right. Mami. Yes, thank you so much. Amma sirrii hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf nu hundi keenya TikTok kanarratti maraannee jira. Namni fayyaa qabu tokko illee hin jiru. Huccuu keessa maraannee jira hundi keenya. Fayyaa hin jiru jechuudha. Ka fayyaa qabu tokko hin jiru anarraa kaasii hundi keessanuu. Yes. Amma dubbii gisee sirrii hin jirtu naan jettan maaliin godhaa? Asumatti dhaaba jechuudha. Sirrii hin jirtuun dubbii gabaabsuudhaaf tola. Dhugaa jirtaan immoo Sirrii jirtaan. bakka waa hedduu haasee akkan balleessu nama godha jechuudha. Amma sirrii hin jirtu gisee jettan shorts naaman godheen dhaaba jechuudha asumatti. Amma waliigallee barumsaa takkiitii tana fudhadhaan irraa. Maal barattamee amma waan haasa'u jiru keessaa? Maal barattan amma? Ajandaa biratti kuttee harkitanii kana harkitee yaa maayindii namaa gabaabatti hatuu hin dandeessan. Namni humni kudhan taa'ee hordofu warri koomantii atteeshina nama sanii hatuu hin dandeessan. Okay? Viidiyoo namni poost godhu jalatti ustee deemtee dhugaa sirrii jirta goota feenya jeen. Sirrii akka hin jirretti kana isinirraa barbaanna nuti. Okay guys. Ammaaf isiniif ga'a. Kana caala yoo guddate immoo barumsi ifiifuu dachii nama hammaree lafa nama kuffise yoo hedduu baratan. Anquma xiqqaa baratan jechuudha. Maaki ati goota amma naan ta'u laakun amma jecha kijibaa ውሸታም ነገር ነው። አሁንማ አዚ ጎታ ኪጂባ ሴና ማል ደለጌ ጎታ ጀነም ላ ኪጂባ አከና ሀነ እንጃለዶንማ አቲ ጎታ ኤኙ አጄሴ ለፋንዴ አሜ ኤኙ ነው መቀኝ ቦክሲን ኤነ ሰበባ ነመሰኮ ይደሜ ወይከሜ አነማ ጎታ አቲ ጎታ ሁን ኪጂባ አማ ጀቻ አከና ሀናቱ ፎቂረ ነመ ባሰው ነው አይምችኝም። ይሄ ውሸት ነው። Kijiba akkana jaladhan. Kijiba akkana kan isin goota namaan jecha nama fooqirra nama kaasanii booda nama jala deemtan jechuudha. San booda aniin tiyyaan achirraan baa namni dhaga'u hin jiru. Siistama keessan anuma qofaa isin rabbaree.